Kunoo yaabbileen kiyyaa akkuma argitanii kana fakkaata jechuudha. Yeroo ishiin addaan murteetiin ilaaltu waan akkana kanatu keessa jira jechuudha. Adii kana kan argitan jechuudha. Waan ta'e isinittan himaa viidiyoo haga dhumaatti dhaggeeffadhaati. Hiriyoottan keessanii sheer immoo gochuun daggatinaan isin jedhaa. Yoo addaan murame kunoo waan akkanatti addaatu kanatu keessa jira jechuudha. Akkuma argitan aannan fakkaata. Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu nageenya koo kan jaalalaa kabajaa idduma isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Haada viidiyoo biraa qabadhee isin deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadhee isin deebi'ee waan keessan hiriyaan tiyana ergiteedha jechuudha. Hiriyaan tiyatuni yeroo waliin haasofnu harmina dhukkubaa naan jette jechuudha. Harmina dhukkuba yeroo isheen naan jettu tuutmaajaa yeroo baay'ee hin kaawwatanii guyyaa yeroo ho'aafaa dura yeroo hundaan na dhukkuba jette jechuudha. Namootatu tuutmaajaa yeroo hundaan kaawwatanii hin jedhaani. An tuutmaajaan akkanatti rakkoo hin qaba jedhee hin yaadu. Dhugaan isin hin jedha. Jedhi jennaan hadda waan ishee mudate kaasteetanii suuraadhaan na ergite. Yoo ishiin kan na himtu dhugaan amanuun dadhabe jechuudha. Amanuun dadhabe an tuutmaajaa keessa waan akkanaa kun hin jira waan jedhamu isinuu isin amansiisuu dhiisuu danda'a dhugaa. Kanaaf yeroon ani tuutmaajaa kana miiccu akka zayitii wayii harka kiyya irratti na baasila. Zayitiin sun eessaa dhufee tuutmaajaa kiyya irratti ta'a jedheetan yeroo hunda sammuu kiyya keessatti gaafii na ta'a. Yeroo harka kiyya irratti na bahe illee akka laa hin gannan dhiisu harka kiyya irraa. Guyyaa tokko immoo sirma itti deebi'ee yeroo miiccu sirriitti keessa ol yaa'uu jalqabe. Sirmaatu itti dhalate jedheetanan yeroon ani addaan kuteetiin akkuma amma suura irratti argitan sanitti jechuudha. Yeroon addaan kuteetiin hin jedhu akka dhiiga wayii dhiiga adaamii aannan fakkaata jechuudha bifattu sirriitti wal qabaa sirriitti wal qabaa. Dhiiga adaamii fakkaata akkasitti keessaa sirrumatti baay'eedha. Akkasitti keessaa bahee dhugaa baay'ee nama gaddisiisan waan akkana osoo harmi ishii dhukkubuu baate okay. Harmi immoo na dhukkubattee kanaan dura baay'ee himachaa turte jechuudha. Kanaaf yaa yeroottan kiyyaa hundi keessanuu bakka isin jirtanitti viidiyootaan sheer walii gochuudhaan tuutmaajaa qabdan keessaa addaan murtanii ilaaluudha jechuudha. Ispoonjii keessattuu warri marti isaatu ispoonjumaan gurgurama. Ispoonjii san addaan kuttanii keessa ilaaluu qabdan jechuudha. Kanaaf hundi keessaniifuu sheer walii gochuu immoo hin dagatinaa. Ani wanni kun miidhaa qaba. Ishiin na dhukkuba jette miidhaa qabaachuun isaa harmi kiyya na dhukkuba waan ishiin naan jetteef jechuudha. Kana anamoo waan akkana kana na mudatee hin beeku. Isinis hiriyoottan keessanii sheer gochuudhaan ammumayyuu tuutmaajaa keessan addaan murtanii akka keessa ilaaltan isiniin jedha jechuudha. Hundaafuu sheer godhaa viidiyoo tana.